وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel لما أوروتوب جلت أرقمتم ويلكم الشمار كفوني نجينك يا كرحماني كرمان كامني اسم برهاجراتو سنين جدا وردفتوتا كيا فيديو كي كان الرادو بتشوف في أبولين كيا وجولين باين أبي إنترنت نصاد لغو مكانسا VPN موكس أبي باي إنترنت نصاد لغا إنترنت دلغا غدي بوفدت فايدة ما جراني سوشيال ميديا براتي overseasني أجرا أبين سون أما ركو قبال جودا فيديو إسا إسنت أجرسيسا يجودا يرو إديت قدوم إن شاء الله الرأف إيجان وقدا هذا VPN كثير مشكلة الحين. شرطة تشيك أي مكان تشيك، امسك جوال حصل هذا VPN موجود موبايل، بعدين 100,000 ريال 1 سنة سجن كلبوش. شرطة تشيك الحين أي نفر عمال سواق سعودي أجنبي كله نفر ديليت. أوكي ummata fuuraa kennan dafqa kennan dalagatee waa fiduu jechuudha. Kanaafuu namni kana dideetiin hin fayyadamu. Namni kennan bee yoo hubatee sirriitti viidiyoo kana caqasee maali miidhaan isaa jedheetiin sirriitti hubatee waan san irraa of qottobuu yeroo namni hedduu irraa dubbatee yookiin akkanumaan namni kun haasayaa jedha. Maaliifii gaafa rakkoon irra ga'e bicha rakkoon irra ga'e jedhee boo'uuf fiiguu osoo hin taane har'a dursee of eeguutu nama caalaa jechuudha. Rabbiin namaa eegu waan akka malee namarraa qabu nagaan nama baase nagaan biyya namaa galchu jechuudha. Aappiin kun intarneeta dalagaa namni isa fayyadame birrii asii miliyoona 1 yookaan miliyoona gimmaasha hidhaa hoggaa meeqaa jedhanii akkasii idmee likkii hidhamaa jechuudha. Namni kana fayyadameedha seera biyya kana takka seera kana murteeffatan taanaan akkasumatti itti zallaqanii jechuudha. Callisaniitumaan gaafa namni galu yookaan gaafa si qaban rakkoo san mana hidhaa seensisu malee akka nama biyya keenyaa san nama wajjin dubbiin deemanii jechuudha. Kanaafuu aappii kana fayyadamanii asiin jedhaa hordoftoota kiyyaa ammallee laayivii tiktookii laayivii irra taa'u nama laayivii banatee taa'u san yeroo dheeraa ta'anii caqasuu kanallee isinitti haafu birrii guddaa gaafatanii rakkisaadha. Simii iqaamaa keessanii simii nama baasinallee simii nama iqaamaa ofiitii simii nama baasee idaan namarratti ba'a jedhanii kun ofii anaa mataa kiyya yeroo tokko waan narra ga'edha jechuudha. Kijiba osoo hin taane kun waan dhugaadha. Ijoolleen afaan Amaaranyaatiin dubbattu yeroo hedduu ni dubbatti waan kana jechuudha. Namni kenna qalbisee nuun jedhu akkiitiin beeka namni yeroo boolee namni galuuf deemu idaan birrii haganaa sirra jira ka kaardiin baafatte yookaan kan namaa baafatte namni sun liqeeffatee ittiin bilbilee idaa sirra baasaa jechuudha. Namni ati iqaamaa keetiin baasteef mata namni tokko iqaamaa hin qabne ati iqaamaa keetiin simii yoo baasteef namni sun yoo ittiin bilbilee idaan sirra baa jechuudha. Liqiin bilbila namni tokko waan akkasii kanallee irraa qottoo obboleeyyan kiyya gaafa boolee gaan birrii 5,000 fidi birrii 2,000 fidi birrii 3,000 fidi nama baay'ee irraa fuudhanii jechuudha. Gaafa inni galuuf boolee dhaqu qaldiin hin jiru jechuudha. Biyya kanatti wanni hunduu qaldiin hin jiru jechuudha. Kanaafuu kanallee irraa qottoo simii keessanii baafadhaa. Majjaana hidhadhaa warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan majjaana riyaala 10 riyaala 6 riyaala 35 8 riyaala 65 120 bilbilatu intarneet meegaabaaytii 4 fayyadamu riyaala 115 300 bilbilachuu intarneeta meegaabaaytii 10 fayyadamu kana hidhadhaati itti fayyadamaa malee liqillee ofitti fuudhina daarektii bilbilina jechuudha. Xiqqoon yoo
daarektii bilbila afaan lama naasoftanii yoo intarneetuma mana argattanii kas fayyadamtan malee sooma biraa fayyadamaa malee tiktookii laayivii irraan seeninaa laayivii namallee irratti daqiiqaa dheeraan taa'inaa itti fayyadamaa boruu rakkoo namarra gaheetiin eenyu jechuudha har'uma of eeguu wayyaa jechuudha hundi kenna aappii kanallee fayyadaminaa laayivii naaseesisaa intarneeta naaddabsiisaa intarneen isa yoo gabbuusan sirriitti dalagaa isa gabbuufadha jettee ijoolleen baay'een barsiisti jechuudha amma kun hunduun jiru jechuudha taree jira ammoo moobaayilii keessanirra aappii sanillee dileetti godhaa tiktookillee dileetti godhaa boruu rakkoo namarra ga'urra salphinarra kabajatu caalaa jechuudha egaa hordoftoota kiyyaa namni waan arge waliif dabarsuun gorsa waliif dhaamuun boruuf nama fayyaddi xiqqollee taatu isinittillee toluu baatu dhageeffadhaa laayik sheer godhaa viidiyoon kee kaarraa kana fakkaataa egaa hordoftoota kiyyaa boruu rakkoon nurra ga'eetiniin booyurra har'um ofii booyanii of jabeessuu wayyaa dhugaa namni kenna waan itti bohaaruun qabu tiktookii kana bohaara garuu suudiin ofirraa cuftee jirtii hin barbaannu jettee jirtii zeegaa biraa ta'e lammii asii ta'e hundi isaatu birrii miliyoona tokko fi hidhaa qaxxaamaa jechuudha kanaafuu nagaa hangalutu caalaa salphinirra rabbi nu haa eegu itti fayyadamaa isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.